jalqabarratti hangafoota oduu walitti bu'iinsa Iraanii fi Israa'el Paakistaan keessatti sodaa nageenyaa ofii irratti mul'atu keessatti sodaa keessa jiran jedhame. Raashiyaan michuu baha gidduu galeessaa kan biraa yoo dhabdellee jeequmsa kana irraa bu'aa argachuuf maltuu dhiiftee dhaabbattee jirti jedhama. Tiraamp karoora haleellaa Iraan raggaasisuu murteedhuma hin kennine jedha gabaasni. Ashamaa harkaa fuunee daawwattoota ardii miidiyaa konnekshin oduu keenyaa ka babal'innaaf qabannetti ceenaan wajjin tura. Walitti bu'iinsi Iraanii fi Israa'el Paakistaan keessatti sodaa nageenyaa ofii irratti mul'atu keessatti sodaa keessa jiran jechuun gabaafame. Gurraandhala bara 2024 keessa Paakistaanii fi Iraan yeroo gabaabaaf waraana ollaa gidduutti uumameen misaa'ila naannoo walii isaaniitti dhukaasuun isaanii ni yaadatama. Ta'us ji'oota 17 booda Israa'el Iraan haleellaa dhaabbilee niikuleeraa ishee lammaffaa irratti raawwatee booda akkasumas jeneraalota Iraanii fi saayintistoota niikuleeraa hedduu erga ajjeestee booda Paakistaan tarkaanfii Israa'el balaaleffatte. Islaamaabad haleellaa Israa'el kanaan abbaa biyyummaa naannoo Iraan sarbu jechuun ibsuun kaka'umsa ifaa ta'e jechuun moggaaseera. Ministeerri dhimma alaa Paakistaan ibsaa ji'oona 13 kenneen hawaasni addunyaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii seera idil addunyaa kabajuu weerara kana hatattamaan dhaabuu fi weerartuu gocha isaatiin itti gaafatamummaa fudhachuuf itti gaafatamummaa qabu jedheera. Haleellaan Israa'el Iraan irratti raawwattuu fi haleellaan haloo ba'uu Teheraan guyyaa ja'affaa isaa yeroo seenu waldhabdeen gadi fageenyaan guddachaa dhufe kun Islaamaabad keessatti sodaa kaasaa jira jedhu xiinxaltoonni. Kunis hariiroo walxaxaa Teheraan waliin qabdu irraa kan maddee fi dhimmaan waraanni Israa'el qilleensa irraa daangaa Paakistaanitti dhoowwu ta'uu danda'a jedhamee yaadamu irratti daran tasgabbii dhabuu isaa ka ibsame gabaasni kan Aljazeeraati. Oduu itti aanutti yoo ceenu Raashiyaan michuu baha gidduu galeessaa kan biraa yoo dhabdellee jeequmsa kana irraa bu'aa argachuuf maltuu dhiiftee dhaabbattee jirti jedha gabaasni CNN. Yeroo dheeraaf wirtuu hariiroo walxaxaa Kireemlii baha gidduu galeessaa waliin qabu keessatti waldhabdeen namatti hin tolle ture. Gama tokkoon gamtaa fi dhiibbaa diinagdee Raashiyaa achitti qabdu akka aadaa isaatti cimaa ture. Gama biraatiin Raashiyaan addunyaa irratti boba'aa fi gaazii oomishoota gurguddoo keessaa tokko ta'uun naannoo anniisaadhaan badhaadhe kana wanti tokko yeroo dogongoraa ta'ee fi gabaan yeroo rifaatu bu'aa argachuuf carraaqti kanatu yeroo ammaa kana taphachaa jira. Kireemliin michuu isaa Iraan haleellaa qilleensaa Israa'eliin haalaan laafaa ta'uu ilaalaa jira. Bu'aa isaas hammaachaa jira. Fuula isaa irraa yoo ilaalle Raashiyaan waan dhabduu qabdi. Iraan keessumaa michuu tarsiimoo Kireemliinii fi faayidaa guddaa qabdu taatee jirti. Gatii fi dhiibbaa warra dhihaa fi qooddachuu qofa osoo hin taane waraana Raashiyaadhaaf iskwaadiroonii bal'aa diroonii qilleensa irraa shaahidii dhiyeessuudhaan Yuukireen irratti boombii boqonnaa hin qabne akka darbattuu dandeessiseera. Oomishni diroonii sana baay'een isaa yeroo dheeraaf gara Raashiyaatti akka ce'e beekamaadha. Garuu dirooniin Yuukireen mataa ishee amma dhaabbilee oomishaa Raashiyaa sarara fuulduraa duuba gadi fageenyaan rukutuu isaaniitiin dhiyeessiin Iraan yeroo tokko amanamaa ture sun dhuma irratti darbuu mala jedha gabaasni kan CNN. Oduu xumuraaf qabanneen Tiraamp karoora haleellaa Iraan raggaasisuus murteedhuma hin kennine jedha gabaasni.
Donald Trump karoora Iraan haleeluu raggaasisuus biyyattii rukutuu fi dhiisuu irratti murteedhuma akka hin kennine michuu BBC Ameerikaa CBS gabaaseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Iraan sagantaa niikuleeraa ishee dhiisuuf yoo waliigaltee haleellaa jalqabu irraa of qusachuu isaanii maddii basaasaa olaanaa CBS'tti himeera. Tiraamp Ameerikaan dhaabbata lafa jalaa yuuraaniyeemii badhaadhaan Iraan keessatti argamu Fordoo jedhamu irratti haleellaa raawwachuuf yaadaa akka jiran himameera. Hoogganaan olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei kibxata kaleessaa gaafii Tiraamp haal duree tokko malee harka kennachuuf dhiyeessan kuffisaniiru. Kibxata darbee Tiraamp waa'ee hirmaannaa Ameerikaa Iraan keessatti gaafii gaafatamanii hojjechuu danda'a gochuu dhiisuu danda'a jedhan. Daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii oduun keenya har'aaf qabannee kanuma hanga oduu biraa qabannee dhiyaannutti nagaatti.